Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota sabboontu warroonni haaraa taatan subscribe godhaa. Ooluma seenaa isiniin jedha. Akkuma argitan mucaan kun kolfa mucuq nu godhee jechuudha. Na kofalchiise na baay'ee sirba chaayinaa jalatti hidhee jira. Ani garuu jalaa balleesse. Koopiraayitii hin dhabu warri chaayinaa kun. Mucaan cirfaadhaa fi makina isaatti. Daandiirra deemu dubbadhee asitti fiduun barbaachisu yoo akkana ta'e ofuma mataa wal dhukkubsuu ta'a kun akka isaan amma dubbatan kanatti yoo deemne bareedaadha. Ani maalan ilaala seetan yeroon ilaalu ammam salphaadha yeroo barreessan yeroo qabatan immoo ammam salphaadha kan jedhuutu jira wanta ani silaa ilaalu sana keessa namoonni barachuudhaaf fedhiin isaanii ammamii yoo barachuuf kaan immoo hagam irratti dhimma kana wajjin amma mari'ataa jirru ani waan inni yaaduu barbaaduun qaba. Qubeen akka carraa inni amma itti fayyadamnu Oromoon biyya kana keessa qofa miti biyya kanaallee ala jiraata Keeniyaallee jiraata addunyaa mara jiraata. Addunyaan immoo irra caalu qubee kana fayyadamaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya Ameerikaa godhattee qubee hafee warri Ameerikaatti fayyadamu wajjin wal baruudhaaf baay'ee gabaabaadha ijoolleedhaaf. Ergi akkas ta'e qubeen amma haaraa bocame kun hulleen kun Oromoo warra kaan irraa hin kutu maaliif kana ilaaluu dadhabde bar qorannoo kee keessatti hamma namni qubee isa hullee kana barutti nutu dhaabatamoo addunyaa dhaabatee nu eega tokko gaaffiin koo kana lammata Oromoon martiyyuu otoo hansaa qabaatee hin tola eeyyee innan keenya inni hulleen kunan keenya gadaa keessaa moo irreecha keessaa moo aadaa isa keenya isa kam keessaa bahe mee kana naa ibsi yoo gadaa keessaa bahe ta'e har'uma qabeensi faana bu'aan yoo aadaa keenya duudhaa keenya keessaa bahe ta'e itti yaadamee jenereeshiniin amma jiru kun itti yaadee yeroo isaa fudhatee otoo uummata gargar hin bittinsiin otoo dhaloota qubee kana hin bittinsiin itti yaadee dhaamsaan adeemsaan fiduu danda'a garuu amma addunyaan gara tokkootti gara dafee wal hubachuutti teknooloojiin amma barbaadamu gara AI'tti fiigaa jira namni kanaaf qubeenni kun amma haaraa amma barnu jenereeshinii kana warra kaan irraa addaan hin kutu biyyuma kana keessatti qubee hedduutu jira qubeen saabaa jira amma qubeen keenya jira kan biraallee jiraachuu mala amma biraa sadaffaa afuraffaa yoo binnu Oromoo magidduutti garaagarummaa hin uumu akkamitti kana laaluu dadhabdanii use factory samaaf ilaalle fedhasa garuu namoonni duuba kee jiru ati waan fuuldura baateef si gaafataa jirra. ulfaadha ayyee dooktarii baay'inni isin kabaja eebbifamaa waan yaada kaastanii fi qorannochi kanuma kooti dooktar qorannoo kana gareedhaan hin hojjenne adaraa namoonni akkana hubatan hin barbaada. Qorannoo kana gareedhaan hin hojjenne garee wayiin jiru qorannoo kana kan gulaalus qorannoo kana kan ilaalus tarii namootni qubee isaanii ilaale kanaaf waraqaa kana nan ergaa isaan waan hojjetan deebi'anii akka laalan hin godhaa jechuudha. Sanaan ala wantan hojjedhe anumatu hojjete waan ta'eef waan qorannoo duukaa wal qabatu anatti itti gaafatama qaba. Garuu waan qubee uumuu duukaa ani waliin ilaallatu ankoo garuu qubee uumame yeroo xiinxalee maal fakkaataa kan jedhu qofan isin ibsan ani nuumne ulfaadhaati gaaffii jalqabaa irratti addunyaarraa adda nun baasu Oromoo immoo adda addan qooduu yaada jedhu dhiyeessitanii akkan ilaalettidha anamma akkin ilaalee sirriidha jechuun danda'u dooktar waa'ee qorannoo hin beektu egaa waluma cunqursaa oollamni yuunivarsiitii keessa akkin itti ilaale amma sirra deebi'ee dubbadha kuullee fi afaan Oromoon yookaan qubeen nuyi qabnu kun wal dubbiseera amma kompiitara irratti unatuu barreessitanii dooktar unatuu jettanii barreessitanii meeq jecha kana gara kuulleetti jijjiiru yoo ittiin jettan jijjiiruu danda'a. Appilikeeshinii akkasii uummateera jechuudha. Kun maal salphisa jedhee yaada namni salphaadhumatti waan barreeffame gara barbaadetti deebisee dubbisuu danda'a.
La adaraa qalbii qulqulluudhaan na dhaggeeffadhaa. Dubbiin inni fuula kitaaba koo jalqabaa irratti barreesse sun namni waan tokko utuu hin hubatin akka inni yaadan laanneef yookaan utuu hin hubatin akka inni darbatee hin ganneef kan hin dubbachaa jiru jechaadha. Sababa kanaaf maal hir'isa nu biratti jedhee yaada. Fakkeenyaaf qubeedhuma tokko sagalee lamaan waamna turre. Barsiisaan afaan Oromoo ol galee A jedha ijoolleedhaan. Barsiisaan afaan Ingilizii immoo ol galee isuma E jedha. Amma garuu bocni sagalee kanaa adda adda. Bocni isaa aan inni kunii fi aan inni amma kuullee jedhamu kun adda addaa. Kunillee tabjaajii ijoolleen akka hin tabjaajomne sagalee tokkoon qubee lama akka waamne gargaaruu danda'a. Tarii boru yoo ilaalame. Adeemsa dheeraa keessa hayyoonni ilaalanii wanti kun hin deemsisu jedhanii kuffisuu danda'u. Kun adeemsa qorannooti adaraa. Qorannoo jechuun waan hojiirra oole jechuu miti. Tarii akkaataan itti dubbadhutu amma akkaatti jechoonni afaan koo keessaa ba'an gara adda addaatti hiikamuu danda'u. Malee ani kanin jechaa jiru waan kana hayyoonni ilaalanii. Hayyoonni itti ilaalan. Okay. Kanaaf addunyaarraa adda nun baasu jedhee yaada. Wal dubbiseera namni gara barbaadetti deebisee ilaaluu danda'a yoo teekinooloojii duukaa deema ta'ee jechuudha kana bisuun. Yoo lafatti ta'e immoo isa sana egaa beekumsa teekinooloojii duukaa dorgomuunis dirqama nurra jiru waan ta'eef. Gaaffii keessan lammaffaan waan Oromoo duukaa dhuguma kan keenya kan jedhu sana namni kun boca muka odaa irraati qubee kana kan uume. Kan inni naan jedhee fi dookimentii inni naa ergerraa waan hin sakatta'een isinitti hima. Kan inni naan jedheef dookimentii inni naa ergerraati kan hin sakatta'e. Ani ilaalaa dookimentii fudhadhee deebi'een immoo namicha uume sana immoo deebisee interviyuu godha. Maaltu si kakaase? Kana gochuuf maaltu asiin ga'e dubbii kana namni meeqa barateera akkam ta'eera jedheen gaggaafadhaa jechuudha. Kanaafi nama kana yeroon gaafadhu boca odaarraa uume. Yayyaba shanan aadaa yookaan falaasama yayyaba shanan Oromoo hordofee qubee shan A, Ba, Ka, Maa fi I jechuudha. Inni jedhu afaan Oromootiin dubbachaa jira. I uumeetu warra kanarraa immoo qubeen 30 deebi'anii uumaman. Isaan kaan kallattii jijjiirratan, isaan kaan maal ta'an. Akka jechuun maali? Yayyaba waa'ee yayyaba shananii isinitti himuun barbaachisu. Gadaan Oromoo 5, aadaan Oromoo, gadaan Oromoo 5, odaan Oromoo 5, bokkuun Oromoo 5 kan jedhu kun falaasama sanarratti hundaa'ee uume. Waan inni natti himeef waan uumames wal bira qabeen ilaale waan ta'eef kun aadaa Oromootiin walitti dhufeenya qaba. Odaan gaaddisa Oromootii, odaan mallattoo Oromootii jedheen ilaalaa jechuudha. Fixeera. Tole galatoomii fedhasaa. Amma kallattii dhumaanii ani qorachaan jiraa jedheera fedhasaanii qorannoo irran jira jedheera. Rikamandiin godhammoo jedheera. Kanaaf gaaffiin sitti babaay'ata waan ta'eef obsumaan gaaffii yoo deebiste gaarii ta'a. Ibsaa gaaffii gaafachuu dandeessu akkasuma yaada qabdan rakkoo hin qabuumi fedhasaa gaaffii yaada yoosiif kennanis akkasuma gaaffii yoo gaafatan. Kun qabu garuu maal seete ani kan na gaafatan qubee uumuu irratti miti adaraa wanti naa beeku qabdan waan qubee sanaa yeroon qoradhe kanarratti maal argite kanammoo maaliif akkasiin gooneedhaan na gaafadhaa malee waa'ee uumuu irratti abbaa isaa gaafadhaa anan ilaallatunni waan barsiisuu duukaa wal qabatus anan ilaallatu. Nu galeera asumaanuu nama qubee sana uume jedhame affeereen ture barreesseefiin ture Maaster Hassaniini barreeffama kiyya hin argine kanaaf yeroo biraatti dhufuu danda'u isaanii ammaaf garuu waa'ee qorannoo irratti haasofnu uumuu keessan jiru jedheera fedha isaanii lalisaatti fufi. Fedhasaan uumuu keessan jiru haa jedhu malee gaaffii kanarraa fedhasaa wajjin wal gadhiisuu hin dandeenyu. Soorii fedhoo
maaliif riisarchicha hundumaa dubbiseeraani kan Hasanis kan fedhesaas akkasumas wantoota biroo dubbiseera. So anamma waan tokkoon gaafachuu barbaada. Qaamni piroojeektii kana dudduuba jiru eenyu? Fedhesaan kana nutti himu. Eenyu maaltu isteetiin jiran suni dhugumatti qubee haaraa uumuuf ka'umsa ga'aa miti yookaan immoo sababa ga'aa miti. Kan fedhesaan peeperiisaaf ka'ates kan Hasan kaa'es. Maaltu immoo barbaachisa? Yookaan immoo dhuguma maqaa barbaadaniitu? Barsiiftuu riboodha dhagaa yoo taate ana adeemsa irratti gaaffii qaba baay'isooyi. Waa'ee qubee fi adeemsa irratti yaadan qaban. Waa'ee qubee fi waa'ee kuullee irratti xiyyeeffannee osoo gaafanne waan nama nu jala taa'ee nu dhagaa jiru kana irratti osoo xiyyeeffannee waan faayidaa qabu irratti osoo xiyyeeffannee wayyuu eenyutu akkana godheerra maali qubeen fi kuulleen garaagarummaan isaa maali hawaasa kana maal miidha maal fayyada akkam ta'a waan jedhu irratti yoo xiyyeeffanne waan wayyuu natti fakkaatan personaali. Sanumatti deemaa jira. Amma piroojeektii kana sababni ka'umsaa maali jedheen gaafachaa jira. Maaliif barbaachise qubee laatiin gedderuuni? Quubsaa miti sababni isaan dhiyeeffatanii. Peeparii sana hunda keessaniif teelegiraamii irra naan kaa liinkii isiniif kan argachuu dandeessu. Quubsaa miti sababii dhiyaate sana sun utuu nuufi feenatti tola. Inni kan biraa fi guddaan amma waa'ee qubee uumuu miti maatariin godhu. Wanti guddaan sirna barreeffamaa uumuu keessatti sagaleewwan afaan tokko qabu adda baasuudha. Wanti guddaan sagaleewwan afaan Oromoo qabu immoo waggoota hedduu dura bara 1920 keessa kan adda bahee lafa taa'e. Ergasii qubeen itti geddaramaa dhufe. Ajamii irraa kaasee haga Saabaatti haga dhufee Laatiin ga'utti qubeen itti geddaramaa dhuma har'a ga'e. Suni waan guddaa yookaan immoo kalaqa ajaa'ibaa jennee waan fudhannu miti wanti amma uumame kun sababni isaa halkan tokkotti waan uumamuu danda'udha. Yayyaba Oromoo shanan maal kuni of jajjabeessuuf waan jedhamudha. Sababni isaa sagaleen afaan Oromoo abaa caadhaadha hanga zaatti erga jiraate galgala tokkotti kanaan bakka buufna kanaan bakka buufna jennee xumuruu dandeenya. Wanti ulfaataan sagaleen afaan Oromoo keessa jiru meeqa maal fakkaatu akkamiin ibsamu isa kana kun immoo qophaa'ee lafa jira silayyuu sagalee haaraa adda ta'e erga uumuu hin dandeenye maali qubeen haaraa jettan kun maaliif barbaachisa? Dooktar Iwnatuun gaafataniiru dhaloota dudduubatti deebisuun ta'uu Oromoo gargar hiruun ta'uu dhaloota haaraa tokko burjaajiin hamaa dhaloota kana gidduutti uumamu maali yaaddaniitu maaltu isin kakaase akkamittiinitu kana rikoomend gootu quubsaa miti peepariin keessan kan jedhu. Isa kana fedhesaan jabeessee irra dibee osoo hin taane jabeessee utuu deebisee gaariidha jedhee yaada. Egeree keenyaafoo maal yaaddan amma erga kana kaastani mana maxxansaa magaalaa Finfinnee jirutti qophii 10,000 erga maxxansitani erga gabaatti ba'e maal yaaddaniitu eenyu abdattaniitu isa jedhu adeen qaama isaan duuba jiru gaafadhee barsiisaa OBN jedhama maqaan kee soorii kanaafin kana gaafadhee ulfaadhaa galatooma deebii makoo. Fayyaa ta'ii naamusaan na gaafatte ammas waan ta'eef deebisii laadhaa jechuudha fayyaa ta'ii yoo naamusi jiraate yoo arrabsoon hin jiraanne ani dubbachuuf qophiidha rakkoon qabu kan hin dubbadhu immoo waan hin beekurraati waan hin beekne hin beeku waan hin beekurraan dubbadha. Piroojeektii kana dugda duubaa maaloodha qaama maaliitu jira jedheenni tarii kuulleen piroojeektii ta'eera ta'a. Ani beeku piroojeektii ta'eera ta'a barsiifamaa jira akkas ta'aa jira jenneerra kitaaba tamma maxxansitannaan jettu ani quban qabu. Finfinneetti kitaabni 10,000 maxxanfame ani maxxansines hin beekus. Kitaaba maxxanfame garuu argee qorannoo kana hojjedheera ka'umsi qorannoo kootis waan kana duukaa akka wal qabatu dubbadheera. Kanaafuu tarii amma fakkeenyaaf Kullee for Afrikaa kan jedhu dhaabbata tokko hundeessuu isaa nan beeka. Yoom dhiyoo kun hojii darbe keessa. Reefu walittuu hin qabamne jechuudha. Maaliif hundeesse sana? Inumaa afaan Oromoo irra darbee akka Afrikaatti iyyuu afaanota jiraniif propose godhaa jedheeti kan inni ka'e. Kun immoo hin danda'amaaf gootattiin jechuu hin danda'an. Kun mirga isaati. Fakkeenyaaf afaan Kiswaayilii gaafateera. Barsiiftuu tokko irratti ramadeera qorannoo akka isheen hojjettuu fi achuma afaan Kiswaayilii walii galanii barsiiftuun sun akka isheen qorannoo hojjettu godhaniiru jechaadha. Qorannoo irratti hojjetaa jirti. Afaan Kiswaayilii keessatti sagalee maaltu barbaachisaa kan jedhu.
Asuma ammoo afaan kuush kana keessa kan akka Sumaalee kan warra akka kan Affaar kan maalii kana tarii boritti adeemanii ilaaluu danda'u. Kanaafi kun sadarkaa Asaaniiru waan guyyaa saasofnee turre. Namoonni qubee uumuudhaaf qubee kalaquudhaaf yaalan yookaan yaalaa jiran kalaqaa jiran namoota 9 akkas ta'an. Dokumentiin isaanii isaan bira jira. Kana keessa ammoo yeroon ilaalu kuullee addatti waan akka waan deeggarsa wayii godhamaafii jiru akka waan keessaa filatamaa ta'etti yeroo dubbatan hun dhagaa. Warri kaan jechuun qorataa tokkorraa hanga wanti kun hayyootaan hawaasa biratti fudhatamummaan isaa mirkanaa'utti yaada akkasii kennuun in eeyyamamaa akka seera qorannoo keessatti inni tokko isa kana. Inni lammataa pirojektii kana akka qorattanuuf isinitti kennameera.